waaqayyoo har'aa nuuf kenname kana keessatti akka mata dureetti wanti nuyi fudhachuu dandeenyu yoo jiraate garaan keessan hin raafamin kan jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatedha. Garaan keessan hin raafamin, anatti amanaa, abbaa koottis amanaa jedhe gooftaan. Biyya lafaa keessa jiraannu keessatti wanti garaa namaa raasu, wanti jireenya namaa raasu waan hedduudha. Jireenyi namaa bifa lamaan raafamuu danda'a. Tokko namni hiriyaa isaatiif kan jaallatuuf ollaa isaaf akka dubbii waaqayyoo jedhutti yoo jaalala qabaate garaan hin raafama, garaan namaa raafama, garaan namaa hin oo'a. Karaa kan biraa immoo garaan namaa kan inni raafamu sodaa naannoo ofiitti argan, sodaa biyya lafaa keessaa dhagahamu, isatu garaa namaa raasa. Biyyi lafaa har'a maal keessa akka jiru hundumti keessan hin hubattu. Miidiyaan banamee maal akka inni haasa'u, waraanni biyya lafaa irratti heddoomeera amma. Lubbuun namaa bakka hedduutti bahaa jira. Lafeen namaa bakka hedduutti cabaa jira. Beelli jira. Nagaa dhabinsi jira. Nagaan bahanii, nagaan deebi'anii galuun baay'ee yarataa xiqqaataa deemaa jira. Seexannoo jinni har'aa yeroo har'aa kana biyya lafaa keessatti hojjetu, uummata gidduutti hojjetu baay'ee kan nama sodaachisudha. Dhaloota haaraa du'aatti oofa. Namni akka inni waaqayyo gaarii godhee uumee kan kenneef jireenya ofuma isaatii fi akka inni dabarsu godhaa jira. Lubbuudhuma mataa isaatii akka inni baasu, of akka inni ajjeesu godhaa jira. Iddoo hedduutti wanti dhaga'amu isa kana dhufuroota koo biyya keenya dabalate baay'ee garaa namaa kan cabsu, garaa namaa kan raasu, kan nama boosisu, kan nama gaddisiisu oduu garaa garaatu jira. Garuu sagaleen raafamuu kana keessaan dhufu maal yoo jenne nuuf warra mana waaqayyoo keessa jiraannuuf garaan keessan hin raafamin kan jedhudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Garaan keessan hin raafamin. Dubbii kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dubbatee ergamoota isaatti. Kan inni dubbates immoo irbaata Faasikaa ergamoota isaa wajjin nyaatee maaddii irraa otoo jiraniitu gooftaan Yesuus Kiristoos garaan keessan hin raafamin isaaniin jedhe. Maaddicha iddii xumuranii booddee garaan raafamu kun maal inni laata? Maa inni garaan? Garaan yaaddi namaa, fedhiin namaa, miirri namaa, barbaachi namaa bara jireenya isaa keessatti, amanannaan namaa, amantiin namaa kan keessatti bu'uura godhatee, iddoo godhatee, iddoo jireenyaa godhatee kan taa'udha. Garaan namaa. Garaan namaa kana namoonni yeroo tokko tokko garaa isa keessaa, nama isa keessaa jedhu. Garaa isa keessaa miti, nama isa keessaa. Garaa keessa isa jiru nama. Waa'ee garaa yeroo kaasu kana dubbata. Gooftaan Yesuus Kiristoos dubbii isaatiin garaan keessan hin raafamin jedhee yeroo dubbatutti ergamoota kanatti namummaa isaaniitu, namummaa isa keessaatu raafame jechaadha. Namummaa inni keessaa raafamee jennaan namaaf maaltu hafe firoota koo? Guutummaa namaatu raafame jechaadha.
Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos garaan keessan hin raafamin. Raafamin garaa keessan. Haala garaa ergamoota raasetu jira, garaa isaanii raasee jira, laphee isaanii raasetu jira, jireenya isaanii raasetu ture yeroo sanatti. Isaan hedduu ta'anii haalawwan kana keessaa inni ol ba'e argamoo jiraate gooftaa Yesuus Kiristoostu nan deemaa. Waggaa 3 walakkaa isaanii wajjin turee jedhee booddee nan deema. Hin naasise, nama naasisa dhuguma. Waan abdattan tokko gara fuula duraatti na baasa, achi na deemsisa, na tarkaanfachiisa jettanii wanta abdattan tokko lakkee anoo nan deemoo jedhe namni waan namatti dhaga'amu jira. Iyyaaddaa namni maalan taa'edha attam taanedha. Sila waan hundumaa dhiifnee duukaa buuneerraa attam taanaa isa jedhutu yaaddoo garaa isaaniif yaada isaanitti naqe. Garuu kanaan duratti hin dubbanne gooftaan. Kanaan dura ittiin himne waa'ee kana. Yeroo warra Yihuudootaatti dubbatu wangeeluma kana keessaa boqonnaa 8 lakkoofsa 21-22 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedha. Ani nan deema, na barbaaddu, cubbuu keessaniin duutu. Gara koo dhufuu hin dandeessanootii ittiin jedhe. Warra kamiin? Warra isatti hin amanne. Warra isatti hirkachuu dadhaban sanaan akkasittiin jedhee ture boqonnaa 8 irratti. Gooftaan Yesuus Kiristoos gara inni itti deemu sana yeroo dubbatetti hin dhaggeeffatu dhaabatanii ergamoonni jiru achuma jiru. Nan deema yeroo inni jedhu kana achuma jiru. Garuu maal ta'e hin hubanne. Saba Waaqayyoo wanta inni jedhu akka nuyi hubannu Waaqayyoo anaaf isinirraa barbaada. Ergamoota isaatiin gooftaan Yesuus Kiristoos boqonnaa 13 keessatti yaaduma ammaa ergaa har'aa wajji walii qabatee jiru kana keessatti lakkoofsa 34-35 irratti wanta inni jedhe tokkotu jira. Ijoollee koo yeroo yartuun isinii wajjin jira, yeroo yartuudhaafan isinii wajjin jira, na barbaaddu. Isiniin kanan jedhu yoo jiraate ittiin jedheen walii keessan akka jaallattan. Namni karaa deemu galaa namaa galaasa, yaada namaa dhiisa. Yaa ijoollee koo yeroo yartuun isinii wajjin tura, garuu walii keessan jaalladhaa jedhee ajaja abboommii isa guddaa isa jabaa kenneef. Isa dhiiseef hawwaliin isaaniin tursu jaalala sanadha. Jaalala isaa Waaqayyoof qaban, jaalala isaa walii isaaniitiif qabantu Waaqayyo fuula dura isaan tursa waan ta'eef walii keessan jaalladhaa. Maaliif? Walii keessan jaallachuudhaan iyyutu biyyi lafaa akkasin duuka buutota koo taatan beekaa. Jaalala sanatu isinirraa mul'ata. Elaa jarreen kuni goofticha duukaa warra jiraataniif warra deemanidha. Isa warra tajaajilanidha. Isaaf warra jiraatanidha. Jedhuti walii keessan jaalladhaa. Maaddii booddee kan inni jedhadha jechi kun. Har'ammoo maaddiitti dhiyaanna laala. Maaddii booddee gooftaan hanni jedhe. Walii keessan jaalladhaa annan deemaa jedhe. Annan deemaa walii keessan jaalladhaa amman deebi'ee dhufutti. Oo Waaqayyo nu haa gargaaru. Hammami dubbii kanaaf xiyyeeffannaa laannee jiraataa jirra laata firoota koo. Waaqayyo nu haa gargaaru. Phexrosi heessa dhaxxaatti hin jedheen.
eessarratti gooftaa jedhe. Gaaffiinsaa kun gaaffii hedduu of keessaa qaba. Namoonni baay'een akka loaded question jedhan. Gaaffii hedduu of keessaa qaba. Gaaffii maali? Noo mana keenya, qe'ee keenya, kiyyoo keenya lagatti dhiifnee too duukaa buune eessan naqa jedha? Noo isatu nu soora jenne eessan naqa jedha? Noo isatu nu gaggeessa jenne eessan naqa jedha? Mootummaa Israa'eloo isatu dhaaba deebisee jennee too duukaa buune eessa dhaqa? Waaqayyo nan deema isiniin jedhee beeka? Lakki Phexros si dhiisee deemuudhaan miti. Si wajjin ta'uudhaan malee, si wajjin achi deemuudhaan malee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkasittiin jedhe garaan itti deemu beektaa? Garuu ammaan duukaa bu'uu hin dandeessu. Iddoon naqu beekta garuu na duukaa bu'uu ammaan dandeessu yeroo ati na duukaa buutu hin dhufa. Yeroo namaa galu duukaa bu'u gooftaa duukaa akka ta'utti yeroo namaa galu inni namaa gashu hafuurri qulqulluun yeroo waaqarraa dhufu yeroo nama keessa bulu yeroo nama keessa buufatutu namni maal godha? Isa duukaa bu'a. Hin dhufa yeroo itti na duukaa buutu. Gombifamtee anaaf yeroo itti fannifamtu hin dhufa. Amma miti garuu Phexros akka jedhe lubbuu koo sii kennuudhaaf an qophaa'aadhaam gooftaa koo jedhe. Lubbuu koo sii kennuudhaaf qophaa'aadha. Ati moo Phexros? Dhugumaa hindaaqqoon otoon iyyin al sadi naganta din jedheen gooftaa Yesuus Kiristoos. Beeka ka wanta dhufuudhaaf jiru wanta jireenya isaa keessa jiru hin arga. Jireenya koof jireenya keessan keessa maaltu akka jiru hin arga. Of laanneerra namni faarfannaa, lallabnaa, dhugaa baanaa of laanneerra jenna. Hammam akka of laanne hansafaree beeku eeyun isa. Abbaa jaalalaa, abbaa dhugaa, isatu beeka. Isa beeka isa harkayra, isatu argaa. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf yeroo sanatti nagantattiin jedheen hangan immoo ka'ee ba'eera. Maaddicharra ka'ee deemeera. Yihuudaan ilaalagaa waan isaan keessa turan. Gooftaan immoo yeroo sanatti bishaan fudhatee fooxaa fudhatee miilla isaanii jala gattaa'eetu miilla isaanii dhiqe. Gooftaan miilla koo duwwaa dhiqxaa'ee jennaan Phexros inni miilli isaa dhiqameef hin ga'a. Miilla dhiqachuun kee hin ga'a jedhe. Phexros san barbaade maaliin guutummaa namummaa koo na miici malee na dhiqi malee hin ga'a. Isa booddeetu hin ga'a miilli kan dhiqate. Hanan miilla dhiqeef hin ga'a. Hanan tajaajile hin ga'a. Hanan gajjadeef hin ga'a. Hanan miilla jala taa'eef hin ga'a. Qulqulluudha isiniittiin jedheen garuu hunda keessan miti. Nama naasisu. Qulqulloota dhasin eebbifamoota dhasin Waaqayyo fuula duratti garuu hunda keessan miti. Jireenya keenya ilaallu. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma Phexrosin ilaale oonu ilaale har'a attamitti jirra laata? Qulqulluudha. Adeemsi keenya qulqulluudha. Dubbiin keenya qulqulluudha. Ilaalchi keenya qulqulluudha. Jaalalli nu Waaqayyoof qabnu qulqulluudha. Walii keenyaaf jaalala nu qabnu qulqulluudha. Isin keessaa garuu kan hin qulqulloofne jira. Hadeebuu jechuu isaati. Garuu fudhatee badenni amajaajiin isa qabate Yihuudaa. Waaqayyo kansaa kan ta'an garuu hin dhiisu, hin gadhiisu inni. Kanaafitu anatti amanaa raafamuu mitiidha gooftaa Yesuus Kiristoos qabxii lammaffaan. Anatti amanaa abbaa koottis amanaa. Garaa raafame maaltu jabeessa?
amantiitu jabeessa. Garaa raafame maaltu jabeessa? Waaqayyotti hirkachuutu jabeessa. Abbaatti kooluu galuutu jabeessa garaa raafame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri darban abbootiin jabaatanii amantii isaaniitti cimanii dhaabbatan. Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 21 irratti kan Phaawulos dubbatu waa'ee Abrahaam. Abrahaami abbaan, Waaqayyo abbaan kan inni kenne abdii akka inni raawwachuudhaaf jiru jabeessee waan hubateefi amantii isaatti jabaate malee hin mamne. Abdii Waaqayyoos hin mamne. Waaqayyo abdii isaa nuuf kenneera. Abdii Waaqayyo nuu kenne sanatti amannee jabaannee yoo dhaabbanne Waaqayyo waan abdii kenne waan kakuu galee raawwata. Maqaan Waaqayyo ulfaatu. Inni cimaan garuu isatti amanu, isatti hirkachuu hin godha, gochuu danda'a jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Inni jedha Phaawulos bakka kan biraatti moo Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 keessatti inni humna isaa isa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhachuu fi wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumarra caalaa hin godha. Gochuu danda'a. Abdii maal godhanii? Isatti amanatanii garaan keessan hin raafamin anatti amanaa jedha Gooftaa Yesuus Kiristoos. Ermiyaas 29:11 yeroo hedduu baay'ee kan dubbifannu kan beeknu keessatti dubbii Waaqayyoo kan jedhu yaadan isiniif yaaduu anumatu duwwaatu beekaa, innis yaada nagaa, yaada wanta isin gara fuula duraatti eeggattan isiniif raawwachuutti malee yaada isin balleessu miti. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Yoo Waaqayyoon amanne, yoo Waaqayyo irratti hirkanne, Waaqayyo yaada inni nuu qabu yaada fiixaan bahudha, yaada jiraataadha, abdii jiraataadha. Isa kanatti hirkannee akka dhufaatii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eeggannu barbaada Waaqayyo hunduma keenyarraa. Qabxii sadaffaa, Waaqayyo kan inni qopheesse iddoo gaarii tokkotu jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedheeti kan inni dubbate. Isatti kan amananii fi abbaatti kan amanan kan eeggatu tokkotu jira. Abdii guddaa, iddoo miidhagaa, iddoo bareedaa, iddoo Waaqayyo bara fuula dura qopheesse. Ijji kan hin argin, gurris waa'ee isaa kan hin dhagayin ture. Akka dubbii Waaqayyo keessatti argannutti. Mana abbaa koo keessa iddoon jira, iddoo jireenyaa. Calluma iddoo miti, iddoo jireenyaatu jira. Baay'eedhaas iddoon jireenyaa. Iddoo jireenyaa sanaa isiniif qopheessuudhaaf nan adeemaa jedhe Gooftaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaddiirraa ka'eet ilaalaa. Maaddiirraa ka'e akka isaaniin jedha. Mana abbaa kootii iddoon jira. Iddoo mana abbaa kootii qophaa'e sanan dhaqaa. Gara sanatti isin fudhachuudhaafan jira jedhe abdii guddaa, abdii jabaa kenneef. Abdiin kun hankootiif han keessan maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Ol Waaqarraa kan nuuf qophaa'e iddoo jireenya bara baraatu jira. Waaqayyo warra jaallatuuf kan qopheesse, Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos warra fayyise kan qopheesse. Keessummoota lafarratti nuyi, kara deemtoota lafarratti nuyi hin deemna. Hinnanna gara mana keenya guyyaa tokko Gooftaan isan dhaqee isiniif qopheessaa. Kanaaf garaan keessan hin raafamin. Mana qabdu, iddoo qabdu, galma qabdu, mana galgalaa qabdu, garaan keessan hin raafamin jedhe Gooftaa Yesuus. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Toomaas namni mamaa amantii isaatti jabaa kan hin taane kan jedhamu gaaffii gaafate. Asitti booda dhufanni
Gaaffii inni gaafate garuu gaaffii qajeelaa natti fakkaata. Waan hin beekne yoo gaafatan gaariidha. Waan namaan galle yoo gaafatanii akka namaa galu ta'e bayeessa. Akkas jedhe. Gooftaa eessa dhaqxaa? Eessa akka ati dhaqxu hin beeknu. Karichas hin beeknu jedhe. Gaaffiin kun gaaffii isaa duwwaa miti, warra kaan keessas jira. Eessa dhaqxaa? Har'a gaaffii maalii qabna laata? Yesuus immoo akka jedheen lafaan dhaqu karicha achi geessus beektu. Erga isaaniin jedheeti gooftaan kana iddii dubbateetu Toomaas gaaffii kana dhiyeesse. Achi gaaffii isaatii maal fidaa? Ani karaa, an jireenya, an dhugaa. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Gooftaan Yesuus Kiristoos karaa isa dhuga qabeessadha. Gooftaan Yesuus mataan isaa ofuma isaatiif inni dhugaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos inni jireenya. Kana hubadhaa ittiin jedheen. Ana karaa isa kam? Ol gara Waaqayyo Abbaatti ni geessu. Ana. Karaani ana jechuun isaa kuni akka jabanamma jiraataa jirru kaartaa fudhatee yookiin GPS amma sattiin namni karaa deemu fudhatee karaa agarsiisu miti. Akkas miti Yesuus ani karaadha yeroo isumatu karaadha. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Namni kan irra adeemu malu, namni kan inni ittiin ol galuu qabu karaa dhuga qabeessi gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa duukaa buutu namaaf ta'a. Yeroo nama karaa hin beekne tokko isinitti dhufee karaa na agarsiise mana warraa baluun dhaqaa yeroo jedhu ela kunoo dhaqi hin jettan. Iyyo. Ela gama sanarra harbuu gamaa sana bukkee ba'i yookiin hoomii gamaa sana bukkee baatee darbitee waan agartu milikitni tokko jira hin geessaa jettaniitti itti himtu malee calluma jettanii dhiiftan nama karaa deemu tokko. Yoo kanaachi immoo ani dhimman qabaa deemuu hin danda'udha kallattii sanaan deemaa warri jiran namoonni jiruuti isaanittan si himaa isaanii wajjin isaan faana deemii. Yesuus ana faana deemtu jedhe. Nama kan biraa nuun laanne karaa kan biraa nuun agarsiifne ana duukaa deemtu gara iddoo isinii qophaa'e sanatti jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qofaa keessan hin deemtan. Biyya lafaa keessa adeemsa deemnullee adeemsa jireenya biyya lafaa kana illee taanaan kophaa keenya hin deemnu isatu nu wajjin deema sakkaraa nu agarsiisa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni karaadha. Biyya lafaa keessa karaa baay'een jira. Ogummaan jira, falaasummaan jira, qabeenyi jira, beekamtiin jira, amantiin garaa garaa jira, waan baay'eetu jira. Isaan kuni hamma isaanii danda'ametti iddoo tokko nu gahaa jedhanii deemu. Iddoo gaariidhaan kan si ga'u gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Karaan gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Karaan jireenyaa isa duwwaadha. Kan biraa tokkollee raatee hin jiru. Namoonni bitaa yaabanis mirgaa yaabanis walga'iin kooraadhumaa jedhumi jecha keessatti. Garuu akka kana miti waa'een amantii. Waa'een Yesuus Kiristoos karaa ta'e duukaa bu'u akka kana miti. Bitaanis yaabbattee mirgaanis yaabbattee miti. Garuu karaa qajeelaa ta'e deemtee karaa qulqullina qabu deemtee cubbuutti fagaattee jiraattee jaalalaan jiraattee isa jaallattee hiriyoota kee jaallatteeti hanati iddoo siif qophaa'e iddoo gaarii sana kanatti geessu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haalleluuyaa. Amanamaadha gooftaan gooftotaa. Inni karicharra nu gaggeessu. Inni amanamaadha. Inni dhugaa ta'e. Inni karaa ta'e Yesuus Kiristoos. Inni ogeessi dhugaadha. Kanaaf anaaf sinirraa
wanti barbaachisu itti gaafatamni jira. Nuyi eenyu? Nuyi ijoollee karaa sanaati. Ijoollee karichaa. Hojii ergamootaa keessatti warra karichaa jedhamanii beekamu amantoonni. Phaawulos iyyuu hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti daandii wangeelaa kan faana bu'an isaaniin ari'ataa ture. Daandii karaa Yesuus Kiristoosiin ijoolleen karaa, ijoolleen karichaa jireenya isaanii isaa wajjin sirreeffatanii deemuutu isaaniif ta'a. Karaan gara Waaqaatti geessu hundumaaf dhiphaadha. Daafii isumarraa bu'ii ati sanyii namaa cubbuun kan joonjatu. Iddoon kee ammallee jira, ammayyuu si eega. Bobaa Yesuus Kristos jaalaat achi iddoon gaariin siif qopheeffameera. Haleluuyaa. Iddoo gaarii qabda. Iddoo gaariin achi qophaa'ee jira. Innarraa foon isaatiif dhiiga isaatiin gara jireenya keetti dhufu kun iddoo sana si qopheessuu dhaqe. Iddoo gaarii jira. Iddoo gaarii qabda. Yaraatti of hin ilaalin iddoo gaarii qabda. Yaa nama cubbamaa, yaa isa si hin gallee, yaa isa hubatinii. Iddoo gaarii qabda. Waaqayyo si haa gargaaru. Waaqayyo anaanis naa gargaaru. Ani dhugaadha jedhe Yesuus. Ani dhugaadha jedhe. Inni dhugaadha. Dhugaani soomni kan keessa hin jirre, geeddaramuun kan keessa hin jirre, amala Waaqayyo Abbaa of keessaa qaba. Daawit akka jedha. Ati Waaqayyo amanamaa dhugaadha jedha. Ati Waaqayyo amanamaadha dhugaadhas jedha. Faarsaa 31 keessatti Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Yohannisumti kun immoo boqonnaa 17 lakkoofsa 17 irratti dubbiin kee dhugaadha jedha. Dubbiin kee dhugaadha. Dubbiin Waaqayyo dhugaadha. Dhugaa kanatti namni akka inni jiraatu barbaada. Ayyaanaaf dhugaani karaa Yesuus Kiristoos mul'atee gara biyya lafaa dhufeedha. Dubbii isaa keessatti Yohannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 dubbifattan yeroo laaltanitti maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Dhugichas hin hubattu. Dhugichis immoo maal godhaa? Birmadduu isin baasaadha. Dhugaan birmadduu nama baasaa. Yesuus birmadummaa nama baasaa. Isatti amanuun birmadummaa nama baasaa. Karaadha inni karaa sana deemuun birmadummaa nama baasaa. Kanaaf yaa nama Waaqayyoo isa kana hubadhu. Hafuurri qulqulluun yeroo gara jireenya namaa dhufu gara karichaatti nama geessaa. Karicha nama agarsiisanni. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessatti isin geessan. Annatti tole keessatti isin geessanni dubbii Waaqayyoo kana keessatti. Gara dhugaa beekuu keessatti xiyyootti miti handaaratti miti keessatti si geessa. Akkati dhugicha hubattee bartee akkati daaktu achi keessatti si geessa. Inni dhugaa waan ta'eef dhugicha akkati beektu godha inni. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhugaan kuni hin jijjiiramu, hin jijjiiramu. Akkuma karicha inni tokkuma. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kanatti garuu jiraachuun barbaachisaadha. Akkas
jenne. Egaa yaa nama cubbamaa gara dhugaa kottu iddoo keessonaan eeggadhu karicharraa kaatee akka isaan namneet. Akka hin dhabne karicharraa kaatee akka hin dhabne gara dhugaa kottu. Gara dhugaa kanaan jiraannaa laata? Asii dhageenye gabbaanee ala kanatti tarii waan jennu hin dhabnu. Arrabni keenya hin jaallata. Waan kan biraa immoo dubbata. Hin soomnu, wal soomnu. Dhugaa. Yesuus dhugaadha. Dhugaatti jiraachuun gaariidha. Faarsaa Daawit 7:11 irratti inni daanyaa dhugaadha. Waaqayyo daanyaa dhugaadha. Dubbii isaatiif eegduudhas waan jedhuuf eegduudha. Isa fuula duratti waan dhugaa hin ta'in waan dogoggora ta'e yeroo jennu yeroo goonu inni hin dhaga'amu, hin argamu. Inni nu gargaara. Firoo tokko kanaafi karaan isaa jireenyi isaa. Ana jireenyi jedhe immoo waa'ee jireenyaa baay'ee isaa dubbachuun barbaachisaa natti fakkaatu. Jireenyi isa keessa ture, jireenyichis ifa biyya lafaa turedha dubbii Waaqayyo. Ana jireenyi inni jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti. Kanaaf ilma isaa tokkicha erge Waaqayyo jedha Yohaannis bakka kan biraatti immoo. Inni bisaan jireenyaatiif burqaa bisaan jireenyaatiif bisaan jireenyaa kennanni dubartittiitti akkuma dubbatetti. Siifis anaafis bisaan jireenyaa kana kennan inni jireenyadha. Sarraa adda ba'anii jiraachuu hin danda'amu. Mee battoo bishaan latoon dhugumee halkan 2-3-4 bulaame hin danda'amu. Sekondii maayikiroo sekondii tokko isaa ala jiraachuu hin dandeenyu. Inni bisaan jireenyaati. Inni buddeen jireenyaati. Eenyullee buddeena kanatti yoo nyaachuudhaa baate jiraachuu hin danda'u. Garuu isatti kan nyaatu eenyullee hin jiraata. Har'a sassii dhiyaate. Bisaan jireenyaa, buddeen jireenyaa. Karaa dhugaa jireenya isa ta'e ilma Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoostu dhiyaatee jira fuula kee duratti yaa saba Waaqayyo. Kanaaf isa ilaaluun nuuf ta'a. Filiphos faan isa kana hubachuu dadhaban. Isa baruu dadhaban. Inni gara keenya dhufe Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya kana qabateetu dhufe. Amma immoo jireenyichatti dhiyaanna. Ayyaana isaatiin eegamnee isa keessatti qabamnee akka itti dhiyaannu Waaqayyo nu gargaaru. Gooftaa Waaqayyo abbaan nu agarsiisiti hin gahaa jedhe Filiphos. Gaaffii nama nu hubatinii natti fakkaata. Gaaffii maanni maasrajaa gaafatu jedhamti biyya lafaa ogummaa. Yoo san agarsiifteen ga'a inni kana caalaa maal goona? Ilaame Yesuus akka barsiisonni tokko bara duriis jiru har'as jiranii Yesuus fuula dura jira. Waaqayyoon akka waan inni of dudduuba kaa'ee warra moodaalistii jedhamu. Waaqayyo yeroo inni itti abbaa ta'ee mul'ate jira, ilma ta'ee yeroo inni dhufe jira, hafuura qulqulluu ta'ee yeroo inni dhufe jira. Akka itti inni maaskii of fuula dura kaa'atee Waaqayyo abbaan maaskii of fuula dura dhaabbatee Yesuus dudduuba dhaabata miti. Yesuusin yeroo agartuu isa agarta. Jireenya isa ta'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoosin mul'ate Waaqayyo abbaan anaaf isiniin fayyisuudhaaf oolchuudhaaf. Kanaafi
Galiilaadhaa qabee na duukaa deemaa turte nu banneessa kana. Yeroo Naatnaa'elii waamtee fiddee natti fiddee ana wajjin wal barsiifte nan barreeti. Nan hubannee Filiphos Waaqayyo abbaan ana keessa akka inni jiru siin gallee Filiphos hin beektuu kana. Attamitti abbaan agarsiisi nu agarsiisi jettaati. Akkuma dubartoota akkuma warra dubartii ishee boqonnaa 4 keessatti argannu Masiiniin dhufaa nu agarsiisa. Anas si wajjin haasaa jiraatti hin jedheen. Du'aa ka'uutti immoo obboleessi koon kaa'ette Maartaan immoo lakkii ana du'aa ka'uun jireenyi si bira hin jire. Har'a gidduu keenya jira Gooftaa Yesuus Kiristoos. Foon isaatiif dhiiga isaatiin gidduu keenya jira har'a. Attamitti waggaa hamma kana wajjin hammam jiraattan laata Gooftaa wajjin firoota koo bu'aa bahii baay'ee keessa dabartanii. Har'ayyuu tarii gaaffii qabduu laata. Yesuusin agartaniittu abbaan immoo isa keessatti agartaniittu. Gaaffiin keenya maali? Gaaffii Filiphosii laata. Isa barre moo isa agarre moo waa'ee isaa agarre waa'ee isaa dhageenye laata. Inni nu agargaa. Inni nutti haa dubbatu. Inni foon isaatiif dhiiga isaatiin har'a gara keenya dhufu garaa keenya keessatti dhugaa isaa kana baqsee akka nuu galutti nutti haa dubbatu.